Okay. Like ilaali viidiyoo isii koomentiin cufaadha. Leengatuma poost goote arki. Sababni maal Garuu akka ta'e laayikii hin godhee beekamu. jira. Yeroo kamuu barsilaa ilmi namaa yoo rakkinni kamuu dhufee akkuma halkan dukkanni dabarfatu rakkinni illee dhufeetuma darbaani. Dhukkubfatanii ka'uun hin jira, rakkatanii keessaa ba'uun hin jira. Ta'uun seenaa namni Yaa bakka booyyee fayyanitti namni siin rakkan afaanu, hin bakka jiru bara. rakkatanitti siin afaanu. Sanuma sanas sabuu qaban. Sanin siin jaabar. Daddafanii murtiin du'a ta'uu hin qabu. Murtiin bika sanii deemuu ta'uu qaba. Waan san dhiisuu ta'uu qaba. Dhiistee biraa deemuu ta'uu qaba malee murtiin dubartiin irra guddaan du'a qofa gootee bar murtii. Maalish yeroo akkanaa alhamdulillah yeroo tokko namni garuma amantii isaatiin kadhannaa gochuu qaba ganamaaf galgala bar. Yaa Rabbi nagaan na bulchi, nagaan nu oolchi. Nagaan nu bulchi, nagaan nu oolchi. Dhuma keenya bareechi. Wanta akkasii kun barbaachisaadha. Du'aa godhaa hundi keessanuu ganamaaf galgala. Yaa bulchina amma faanis sodaadha. Ni beektaa maaliifi? Bakka akkuma nama sodaachisa gisee namni of ajjeese. Bakka namoonni baay'een si jala deemanii of darbuu of balleessuu tana wallaan namni gisee of balleessa sammuun tun akkana shakna gooti ni beektaa maaliif jennaan? Maal qaba bakka osuma daqiiqaa takkallee duuba deebi'ee faajee yaadan beektaa? Garuu agartee yoo ta'e bara namoonni baay'een maal jedhu beektaa natu sitti aanaa si boodaan dhufaan jira jedhanii dhaammatan. Amma dubbataa jira bar koomantiin hundi santu ta'a jechaa jira wallaahi. Wayi maal ta'e uummanni inshaallah. Sanii bara anuu na dhibaa jira bar. Namni hedduun akkas jaa wallaahi. Ta'uun qabu yaa jamaa sheexanni isin hin mo'atiin wallaahi. Abadan sheexanaaf karaan baniina. Sheexanni isin hin dogongorsiisin. Wallaan sheexanni isin hin mo'atiin dhugaa isitii. Atillee of ajjeese ofirraa galchi. Oomiseen amma kun nama oolchisa nama oolchisa garuu nama koofleani. Kana baraan utuu anaatti daddafeetu mammiyuutu godhaani. Biloo killeen godhu taayachi booda uummata lama ergaa dabarsaafi. Ay muuyitillee goone bira kutee gaalichuu nagarreani. Rabbi kan kairii isiniif haa godhu waan kairii barreessaa harki keessan borragaa isinitti ba'a. Hundi keessanuu. Dhugaa keeti. Wallahi. Innaa sobdanii agartee mifirrisii hadda baay'ate maashaallah. Mixiyyoo koomantii barisiin bara. Biddeena deengatti akkatti teessee irra dibama maal dibaattee dibitu qo'atte. Koomantii cufattee bara arraba dadhabdee. Okay. Like ilaali viidiyoo isii koomantiin cufaadha. Deengatti poost goote arkeen ture anoo akka naa dhufeetiin hanqa waamaa waan dibdu san laalee bira dabarfadhe. Koomantii cufte arraba isaa mee maal goote haa nyaannu kootaa nyaadhaa jetteeni. Egaa akka nama barbarreedhaa fi ummaa isiitu na godheef nafa isaanuu kootaa nyaadhaa jettee afeertee teessee irra dibaa jirti. Akka nama barbarreedhaaf dhadhaa walitti dibee irra dibaa jedhan kana nyaateen beekne isaan godha ruuza biyya arabaa kana arganii natti fakkaata. Sanboota koomantii hin cufatte wallaahi koomantii ilaalee hin arrabsanii saniif cufatte malee waa malee cufatte humaan goone hin arrabsine jara kana lolanii. Dhiigasiitu xiqqoo hadhaadha natti fakkaata. Hadhaa waan qabdu hin jiru jaarsa koo bareedaa koo ittuma olii gad waan deddeemtuuf malee. Ayi maaltu isaan galcharee kan siiti dhugaa. Ni aarsaree nama keenya barakattu aarsaa bakka. Jaartii isaa jaarsi ol fuudhee yoo ol darbe maal jee arrabsan dayyuusa jaanii arrabsan yoo jaartii kunuunse dhiirti dayyuusa jedhamti dubartiin gaafa dhiira faarstu faaraa jedhamtee arrabsamti akkasi. Tumamuu qaba akka keenyatti tumuu qaba yookiin wal tumuu qaban akkasi yaadni isaanii. Barutuu isiin illee waa gara isaa fakkeenyaaf hanqina wayitu irraa dubbatte illee barakkoo nagaan kennanuufi.
situ akkas ta'ee situ achiin ba'ee situ asiin galee Amma kun kana ni dhabamu bar. Museen amantu jira ni beektaa amma nuti nama miidiyaati waan hedduurra haasa'uu dandeenya bar. Eega. Maaltu jira nuti nama miidiyaati laa hubadhaa waan takka. Yoo amma isii fi isa gidduullee rakkoon jiraatte micoon tun rakkoo isaa akkana na godhee namni kun jetteellee himuu hin dandeessu bar. Okkoo. Because yoo himte si akkas godhatee siituu kabajaa hin keene eegganni siituu akkas tahee siituu akkana ta'e jaanii isumaa arrabsan. Saniifuu gama kamiin dhuftee himachuu hin dandeessu. Rabbi. Ambar kana dhibee garuu maa inni beektaa? Kan viidiyoo isii laayik godheetu na dhibe. La mungkin koo wamti sun tonkoliif ta'uu danda'anii waan sana amma erga ilaali. Inni kunoo sa'aatii kanatti of wallaalee mana haakimaa keessa jiraa jedhan gadda hin ibsanne porfaaliin jijjiiranne wanta takkallee hin jenne si galee hanga namni hundintinii jedhaaru innuu mataan isaa si galee innuu mataan isaa gaggabee mana yaalaa jiraa jedhan yoo kana beektee namni kan keenya tonkoliidhaame bakka inni itti laayikii godhe sana irra ol baasaniiti ofuma laayikii namni godhe ta'e malee akkamitti jaarsi kan kee inshaalla namni tokko akkas gochuu danda'a maaki? No. Deemiti silkii tokko laali maaltu jira ni beektaa? Inni godhu yoo baatellee yoo silkii garuu akkaawuntii isaatti laayikiin godhamee jira viidiyoo isaa jala riipoosti bika jiru laayikiitu jira laayikii san deem osoo isiin hin dura viidiyoo waraabdee poost goote laayikii godhee jira dhaggeeffatee laayikii godhee jira. Yaa Habibati dhaggeeffadhu kaa laayikiin kun kan baate bar amma dhiheenyaa bar sa'aatii namni kan keenya walirkaa fuudhee screenshot godhee kaasee amma fidaa jiru. Hin hordofne bar sa'aasan isa jala deeme sa'aatii maami maaltu jira ni beektaa? Mee silkii tokko yoo harkaa qabatte viidiyoon isii sa'a meeqaa viidiyoon sunoo sa'a meeqaa laali? Laayikiin amma fakkeenyaaf sa'aatiin ati laayikii itti namaa goote hin beekamu bar. Mungkin kan riippoostii hin beekamaa kan koomentii hin beekamaan kan laayikii garuu an sa'aatii hin qabdi ittiin beekuun. Ni qabdi malee. Kan laayikii hin qabdi? Hin qabdi. Kaisii ni qabdi kaisiin kaisaa hin qabu laayikiin qabu malee. Okkoo laayikiinuma qofa godhe waan ta'eef sa'aatii itti godhame hin beekamuun. Laayikii kana hidhachuu dandeenyaa akka nuti nama gooneef namni nu agarreef. La maa inni beektaa Museen maaltu jira yoo dhuguma walirra qabne malee maaltu jira viidiyoo takka amma ati silkii tantee takka sa'aatii amma sirra fakkeenya fudhachuun fedhu sa'a namni tokko jaartiin isaa irraa duute silkii isaa san fuudhanii paaswoordii bananii laayikii sa'a san namni waan san maal beekama sa'aatii kana barikoo eegaa godhamuun hin danda'ama bara. Laal anamma barreeffama wayin argee isiin lubbuudhaan haftee turte deemanii itti fiiganii qaqqabaniiti mana haakimaatti lubbuun sii baatee bar. Waan hafti natti hin fakkaatu akka malee dadhabdee jirti. Sigalee ammallee namni biyya keenyaa seera waan sodaatuuf namni deemee akkuma isiin uffanneefteef gadi buusan jiru sodaateeti ganaa seeratti dawwalamee maal jedhamee deemtee akkasitti gadi buufamteeni. Yeroo san inni gaggabee wajjin mana haakimii jira barreeffama jedhatu feesbuuka kanarra deddeemaa tureen. Erga san agarree booda laayikii godheenni kan jedhamu dhufeen. Yoo akkamillee ta'e bar gaddallee ta'uu hin ibsataa. Sigaleera namni bakka waa wayii jedhame innuu rifatee qoosaaf jettee tarii loliisni hedduu jiraallee hin turre ta'uun mala. Allahu aalam. Ala kulli hal dhiigni ilma namaa kun dhugaa isaa ofuma isaatiin barbaadata. Rabbiitu beekaa nuti murteessaa hin jirru bara. Nuti murteessine garuu laayikiin sun tiktookii isaatiin godhameedha. Viidiyoon guutu waan takka gisee laayik gootu bara dhaggeeffattee xumurtee laayikii gootaa bara. Anka dhaggeeffisan dhaqee lubbuu isii maa hin baraarree gaaffii nuti itti aansuudhaan immoo silkii namarraa fuudhee goonee yoo akkaawuntiin fakkeenyaaf akkaawuntiin moobaayilii amma haa jennu atiif jaarsi kan kee tiktooka tokko fayyadamtu. Amma inni gaalaala amma jara lameen tana jidduu rakkoo waan jiru. Waan akka jiru hin beeku egaa jarri bara akka argaa jirrutti nagaadha bara akka argaa jirrutti nagaadha akka miidiyaatti nuti wanti beeknu silas waan jarri gannutti fidanidha akka nuti jara argaa jirrutti takka
bakka antini jaraamtu nu jirra argine hin jiruuni. Kaleessas dheengaddas isiin isa of jala seensisteetumaan poosti gootii argaa jirraan. Wallolanii waantini jedhanii agarsiifatanii hin beekan. Akkaawuntiin kan saaf kansii yoo kan wal bira jiraatu ta'e yoo fakkeenyaaf namni bakka antini kan Allahu aalam hin beekne bichaa wamti sun naaf hin liqinfamne rabbi dhugaasii haa baasu. Yoo gaammas akkana kan nuti meebii pirankii godhaa jirti jee yoo kan dhaggeeffate rifatee namni saasanitti dhaqee itti wayiin bilbiloo deemanii bara. Aboon beeku wallahi rabbi amma haasoo faraduu hin dandeenyu waan kana jechuu waan kanatti murtee isatti murteessuu hin dandeenyu. Laayikii isaa santu amma nama burjaajessaa jira laaf feesbuuk irratti illee dhaqii barreeffama laali. An argee bar namootan baay'eetu waan sanarraa dubbatani garuu akkamitti waan sana yaani namni kun laayikii kana hidhachuu hin danda'a. Laayikiin isaa kun kan siillee yoo banaa taate kan isaa yoo banaa taate ta'uun koliin keessa hin jirtuuni. Yoo ammoo kan isaa qofti banamtee kan si cufaa taate kun waan biraati. Rabbiin ka'eerii haa godhu hundaafu. Wallaahi kaa rabbiitu beekayaa boonni teenya waan murteessu takka hin jirudhaan an maal jedha ilmi namaa kun zallamamu nama zalmii keessa isii bira jira. Okay isiin bar kaleessuma kana maal jettee maazarii biran jira. Hadda akkanattiin oolee minaamin jettee turte akkuma dhuftetti ta'uun mala. Akkuma mana haadhaati as deebitee mana ofiitti ta'uun mala. Allahu aalamumtu nu beeknu hin jiru. Ganaa nuti shakkii adda addaatiin of hintine jechuudha dhiigni ofumaa isaatiif dhugaasaa barbaadda ta'an. Yaa boo an barreechu. Of eeggadhaati warri biraa wamti xixiqqoon isin mo'atee nabsii kan keessan of hin balleessinaa wallahi nama biraa. Silaayyuu gorsa waliin dhageenyu nuti. Osoo ati gorsituu baratillee yoomtuu tafaas hin jaani bar. Okkoo isaanii bareegaa isaanii fuutu yaada ati yoomii namni kun maal keessa akka ni dabaree dhufe as agartaniittu. Namni jaraa gorsa kennu kun. Namni waa malee sin gorsu bar yoo ofii keessa namni dadhabaan naman gorsu aslan namni dadhabaan gorsas dhaga'uun fedhu aslan. Utuu arrabni koomentii nama maraachiti ta'e yookaanis namni suuraa namaa of bira kaatee nama arrabsee nama mo'atatee maakiin maasaa walee musammaa ni beektaa? Walee musammaa ni beektaa? Nan beekee. Ergatee galchuu? Galchii naa ade. Walee musammaa. Nagaa wallaahi. Ammo seenaan hin galchii waan siin jettu seeteeti kanatti gaafatteen. Nagaadhaa ammo seenaa? Nagaadha akkam fayyumaa laasaniif utuu hin ta'in hin beektaa jechuudha barbaaddeeti malee. Maakii koopiliis intala buzuu taayyee jedhamtu kana as jala jirti galchitti naasa himee maakii? Maal taate? Isii dhumarraa dhaga'i maakii piliis yeroo baay'ee akkan sii wal qunnamsiisu adaraa dhakeetii adaraa maal keetii jettee na kadhatti. Daqiiqaa tokkotti naasa himaakii maaloo. Yaadadheen ayyee gargaarsa wayii tokko